Itti deebineeti jirra kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa jechuudha. Gidduutti immoo sirbaan isin bohaarsine jechuudha. Hamma mogaa sagantaa keessummaarra geenye gaa keessummaa qabannee isinii dhiyaanneeti kan nuti jirru gaa keessummaan keenya immoo obbo Kaamil Muhammad Abbaa Diimaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fookiloorii fi hogbarruu Oromooti jechuudha. Bagana kan dhuftan obbo Kaamil. Bagana kan dhuftan. Kam jirtu? Nagaadha kam. Fayyuma. Waan affeertaniif galatooma. Tole keessumattuu gaa sona shanan gibee eegaluun keenya ni yaadatamaa nutis jechuudha. Sonni shanan gibee akkuma beekamu gaa aadaa shanan gibee wantoota garaagaraa achi jalatti illee gaa kan kaasudha. Kana malees gaa keessummaalee garaagaraa illee ni affeerra. Keessummaa keenya jalqabaati isinis mee kanan irraa jalqabu gaafii ka'u jechuudha. Sona shanan gibee kana akkamitti ilaaltame gabaabumatti? Duraan dursa moggaasa maqaa bareedaa maqaa seena qabeessa mootolee shanan gibee itti moggaasuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Keessummaa jalqabaatee affeeramuu kootiifis gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sababni isaas sonni shanan gibee waa'ee aadaa, seenaa, duudhaa fi qabeenya uumamaa siyaas dinagdee Oromoo godina Jimmaa yookiin shanan gibee keessatti argamu kana kan Oromoo waliigalaa fi haala siyaasaa yeroo ammaa addunyaan kun keessa jirtu odeeffannoo gaggaarii qonna irratti jiruuf jireenya hawaasaa irratti waan gaarii uummata keenyaa dabarsaa. Keessattuu dargaggoowwan keenya waan aadaa kana dagatan waa'ee seenaa abbootiin keenya eeganii kunuunsanii irraan nu ga'an qabeenya uumamaa godinni keenya qabdu kana seenaaf duudhaa shanan gibee kan akka jarri baratanuuf akka dargaggoon irraa baratee safuuf duudhaa aadaa Oromoo eegee guddatu dhaloota isaallee barsiisu hawaasni keenya of dagatee tures dammaqu waan godhuuf moggaasuma isaarraa qabee miidiyaa bu'aa guddaa uummata kanaa buusu uummata keenya dammaqsuu keessatti bu'aa guddaa buusu waan ta'eef affeeramuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Bareedaadha sagantaa kana cimsaatti nuuf fufaa. Namoota gurguddootu iyyuu godina keenya keessa jiru kan seenaa shanan gibee beekan hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaarra hayyoota seenaa, hayyoota aadaa, hayyoota dinagdee, hayyoota siyaasaa, hayyoota aadaaf duudhaa irratti hojjetan hayyoota garaagaraatu jira kan yuunivarsiitiin keenya ammatee of keessaa qabu. Sanas asitti affeertanii hawaasa keenya akka nu barsiiftan hawaasa keenya keessaas jaarsolii bebbeekamoo abbootii gadaa ambaasaaddaroota aadaa hedduu qabnaa jaras affeertanii waan guddaa qeerroo irraallee qarree irraallee haadholii siqqee jaartolii haadholii irraallee affeertanii waan guddaa akkasiin waa'ee shanan gibeetti beeksiftan nabdadhaa galatooma. Guddaa galatooma. Waan bal'aadha isinis kan kaaftanii jechuudha. Keessumattuu gaa sonni shanan gibee illee keessumattuu kan inni dhaabateef kaayyoon isaa inni guddaan wantootuma akkanaa keessumattuu aadaan shanan gibee maal fakkaata isa jedhu irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Keessumattuu gaa sagantaan kun illee torban darba keessaa akka jalqabame yaadatama jechuudha. Inni guddaan gaa sagantaan kun illee gaa godinaalee kana keessatti akkuma beekamu shanan gibee illee aadaalee garaagaraa bara durii irraa kaasee seenaa garaagaraati kan inni qabu jechuudha. Nutis kanaan wal qabsiifnee gaa iddoolee garaagaraatti amma fakkeenyaaf godinaalee kana jalatti aanolee hedduutu jiru. Aanaa kana jalatti iddoon hawwata turizimii garaagaraa duraanis illee turanii ammas immoo akkuma jiru seenaa hin qoratamin seenaa gurguddoodha kan godina kana keessa yookaan shanan gibee jala jiru jechuudha. Nutis immoo gaa isa kana baasne gurra hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf gaa qophii eegaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanaafuu gaa fuulduratti illee nutis illee cimsinee kan itti adeemnu ta'a jechuudha. Kanarratti gaa gama hawaasaatiin maaltu hojjetamuu qaba isinis immoo akka hayyuu tokkootti gama hayyootaatiin maaltu hojjetamuu qaba isa jedhuuf mee gama keessaniin waan jiru. Guddaa galatoomi gaafii bareedaadha. Rakkoon yeroo ammaa gama hundaan hawaasa keenya addunyatti kana mudatee turuyyuu aadaa keessaa bahu aadaa dagachuu fi duudhaaf safuun hawaasaa badaa deemu beekumsi aadaa beekumsi hawaasaa uumama naannootii wajjiniin jiraachuun dagatamaa dhufee gama tokkoon teekinooloojii qofa irratti gama tokkoon immoo biyyoonni guddate kan akka Afrikaa aadaa ofii dhiisanii aadaa ormaa irratti rarra'u beekumsa ogummaa ofii qaban dhiisanii dagatanii ogummaa namaa oomisha teekinooloojii namaa qofa irratti biyya biraa qofa irratti xiyyeeffachuun rakkoo guddaa ta'eera. Keessattuu beekumsi aadaa ogummaan aadaa garaagaraa kan mootoleen shanan gibee yookiin uummanni godina Jimmaa yookiin uummanni shanan gibee qabu kan teekinooloojii ammayyaatiin hojjetamuuf illee ammatti argamuu hin dandeenye
qaroomina hedduu nu dabarsanii deemaniiru. Qaroomina kana kan hojjete hawaasuma kana. Uummatuma kana beekumsa akkasii qaba, dandeettii akkasii qaba. Duudhaa garaagaraa qaba jechuudha. Duudhaan safuun aadaan kun tokkotti kan daangeffamu miti. Aadaa jechuun jiruuf jireenya hawaasa tokko jechuudha. Jiruuf jireenya hawaasa tokkoo kun immoo kan hawaasa tokko ilaalcha addunyaasaa, duudhaa safuusaa, waa hunda beekumsa dinagdee kan jiruuf jireenya hunda hammatu waan ta'eef jaalala biyyaa fiduudhaaf, biyya keenya guddisuudhaaf, biyya keenya waliin taanee misoomsuudhaaf duudhaaf aadaa safuutti deebi'uun barbaachisaadha. Kana jechuun maa inni beekumsa uumamaa fi uumamaan wajjiniin jiraachuu, beekumsa waa oomishuu, jiruuf jireenya jiraachuuf jireenyaaf barbaachisan hedduutu jiru. Kanammoo dargaggoonni yeroo ammaa dagataniiru. Kana barree duudhaatti deebinee safuutti deebinee amma yeroo baay'ee safuun wal kabajuun, kabajaan wal dhaga'uun, abbootii amantii abbootii kabajuun dargaggoo biratti irraanfatamaa dhufeera. Wal dhaga'uun kabajni immoo barbaachisaadha. Kana jechuun maa inni aadaa fi duudhaan Oromoo durii kaasee jiru maa inni wal kabajuu irratti, safuu irratti kan xiyyeeffatedha. Rabbiin sodaachuudhaan kan wal qabatudha jechuudha. Kun gaafa dagatamaa deemu namni wal kabajuu gaafa dhiisu jiruusaa dagataa akkamitti akka jiraatu egeree isaa irraanfate jechuudha. Kana jechuun maa inni namni tokko dhaloota isaarraa kaasee hanga gaafa fuudhee mana horatutti waan baratu qaba jireenya keessatti. Hojii hojjetanii jiraachuuf utuun fuudhin dura wantoota dirqama ijoollee dargaggeessa irraa eegaman, dirqama maatii irraa eegamu, dirqama ijoollee irraa eegamutu jira. Waan keessa darban kan dagataa dhufuun ogummaa mo'aa maatii irraa baratamu jira. Fakkeenyaaf ogummaa sibiila tumuu danda'u ta'uu danda'a, gogaa dhuguu ta'uu danda'a, qoricha garaagaraa, beekumsa qoricha garaagaraa ta'uu danda'a, ogummaa qonnaa ta'uu danda'a, ogummaa sibiila mukarraa waan arge bobbocuu ta'uu danda'a, ogummaa buna oomishuu, wantoota hedduu ta'uu danda'a. Ogummaa hawaasni kun qabu qabatanii dinagdee ofiitiin guddifachuun akkuma jirutti ta'ee safuun aadaan wal kabajuun, kabajaadhaaf abbaa kabaja hangafaa quxisuu qabaachuun aadaa hawaasaa tokko keessatti waan baay'ee barbaachisaadha. Sun dagatamuun fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti guddisuma daa'immanii irraa kaasee wantoota hedduutu jira. Sun amma dagatamaa jiru. Guddisa daa'immaniitii qabee hanga gaafa fuudhee mana horatuutti ilmoo isaa guddisuutti. Fakkeenyaaf amma yoo fudhatte ijoolleen dur hangafa dura lagan ce'amu, hangafa dura dhuftee qaxxaamurtee hin deemtu. Abbaa ofii bakki taa'ichaa abbaaf ijoollee gargaarii jiruuf jireenyi hawaasaa safuudhaan kan daanga'edha jechuudha. Sun gaafa dagatamaa deemu hangafti jaarsoliin gaafa kabaja dhabaa deeman kun wali jiruuf jireenya danqa jechuudha. Kana jechuun maa inni adeemsa keessatti uummanni godina Jimmaa beekumsa guddaa addunyaa kanaaf gumaache, uummata Oromootiif gumaache, uummata Itoophiyaatiif gumaache dhabaa dhufuun ijoolleen kan keenya fakkeenyaaf amma masaraa Abbaa Jifaar yoo fudhatte wantoonni muuziyeemii masaraa muuziyeemii Abbaa Jifaar keessa, muuziyeemii magaalaa Jimmaa keessatti argamu keessa jiru sun kan uummatuma godina keenyaatiin, uummatuma Oromootiin hojjetamedha. Amma garuu namni sana hojjetu dhabamaa dhufuunsaa ciramni bosona wantoonni hedduu rakkoolee mudatan wal dhageettii dhabuu, ijoolleen hangafa dhaga'uu dhabuu, dargaggeessi kun gorsa abbootii dhaga'uu dhabuun abbaaf ilmi gidduu jiruuf jireenyi jiru yookiin walitti dhufeenyi jiru dabaa dhufuun godinni keenya akka inni aadaa isaan beeksifanne godheera. Aadaa immoo tokko lamaa miti kan nu qabnu dhawwataan gaafeetti na gaafatu irraa siibsuu hin danda'a. Aadaa hedduu qabna dhaloota irraa qabee hanga gaafa du'aatti, hanga gaafa dhalattu wanta godhamu qabee hanga gaafa namni du'u awwaalame kan wantoota godhamuutti jireenya jiruuf jireenya qonna keessatti daldala keessatti amantii keessatti illee aadaan aadaa uffannaa aadaa nyaataa waan hedduu qabna. Aadaa qabnu kan ammoo kan addunyaatti beeksisu kan dargaggoota yeroo ammaa teekinooloojii kanaan hammatamaniin gahu miidiyaa akka keessanii kana raadiyoodha. Sunni shanan gibee kun immoo aadaa kana beeksisuu duudhaa kana beeksisuu keessatti qabeenya uumamaa carraalee hojii godina keenya keessatti argaman beeksisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf hojii isin jalqabdan kun hojii guddaadha. Dhawataan waan aadaan shanan gibee kun seenaan shanan gibee mootolee shanan gibee kun fakkaatu tartiibaan yoo gabaasaa deemtan haala bashannansiisaa ta'een fakkeenyaaf aartiin sirboonni aadaa godina Jimmaa kan namni beeku kan miidiyaadhaan Oromiyaa naannoo garaagaraatti beekamu galtumeedhaaf sirbuma haalaan haalanii sirbuma jaalala kana qofa haa ta'u malee
sirbi aadaa Oromoo godina Jimmaa kana keessatti argamu shanan gibee kun gosoota hedduudha. Faaruu looniitii qabee, garuulee sirba durbaatii qabee, sirba yeroo da'a, sirba ijoolleen bakka midhaan eegduutti bakka loon eegduutti sirbitu jira. Geerarsatu jira, geerarsi gootaa beeki Jimmii gootota hedduu qaba ture. Bara utuu mootummaan shanan gibee kun hin hundeeffamin dura sirna gadaatiin bulaa ture. Sirna gadaatii yeroo bulaa turetti Oromoon ajjeesee dibateetu faacha qabateeti bineensota gurguddoo akka leenca ajjeesa ture. Gootas lolees cabsee waan akka sirna gadaatti kuusni isaa loleetu cabsaa ture. Kanaaf geerarsa gootaa, geerarsa ajjeesaa, geerarsa faaruu looniitu garagaraatu jira. Kanaaf sirboonni aadaallee karaa miidiyaa kanaan jaarsolii barreeffamoota garagaraa kan geerarsi garagaraa kan qoratamee guutee walitti qabamee kitaabotaanis haala kuusaa intarneetaa irraatis kan Enrico Seeruliin fa'aa qoratanii kuusanii ka'an hedduutu jira jechuudha afaan Oromoo. Kanaaf sirboota kana aartii kana guddisuu keessattis gahee guddaa waan qabdanuuf gama keessaniin kana hojjechuu dandeessu. Waan kana ala ta'es waan hedduu hojjechuu dandeessu. Gama hojii carraa hojii uumamuutiinis, gama qabeenya uumamaatiinis, gama turistii gara godina keenya harkisuunis waan hedduu hojjechuu dandeessu jedhee yaada. Gaaffii ati na gaafattani kan biraa hawaasa irraa maal ta'e gamaadha. Hawaasni keenya aadaa isaa dagateera. Aadaa dagate kana immoo beeksisuudhaaf miidiyaadhuma akka kana raadiyoon bakka guddaa qaba. Dhawataan aadaa kana qorattanii gaafa isin deebitan bilbilaanis ta'u carraa uumtanii isin jajjabeessuu qaba. Kana qofa osoo hin ta'in ispoonsara garagaraa Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee bulchiinsi godinaaf, bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi aanolee, waajjirraadhaaf turizimii abbootiin qabeenyaa godina keenya keessatti argaman sirriitti waan kana irratti hojjechuun dirqama isaanii natti fakkaata. Maaliif bor dargaggeessi safuu yoo baraan deemne, ilmaan isaanii yoo baraan deemne wal kabajuun, safuun kun gaariidha, kun badaadha jedhanii waan tokko wal gorsuudhaafis wal dhaggeeffachuudhaafis rakkisaa waan ta'uuf kana irratti xiyyeeffatamee hojjetee hawaasni tuusiin deeggarsiisanii godhee bakka guddaa ga'uu dandeessuun jedha. Gaaffii mana gaafate kanuma gaaffii biraa na gaafate. Tole, gaaffiin biraan nan qabu sirriidha. Dargaggootaan wal qabsiistanii wantoota baay'eedha kan isin kaastan jechuudha. Mi'a kaayyoo tokkotti dargaggoonni keessumattuu yeroo ammaa kana akkuma beekamu teknoolojii garaagaraatti fayyadamuudhaan kan isaan beekaman jechuudha. Kana jechuun teknoolojiitti fayyadamuun barbaachisaa miti jechuu koo miti jechuudha. Aadaan aadaa isaanii irratti gara fuulduraatti aadaa dagataa deemaara jettaniitu sirriidha. Kun immoo qabatamaan iddoolee garaagaraatti kan mudataa jirudha. Aadaa gaafa hin qabanne namni safuullee hin beeku akkuma kaastan. Kanaafuu dargaggoonni gara fuulduraatti aadaa isaanii beekuuf keessumattuu dargaggoonni shanan gibee maaltu isaan irraa eegama? Abbootii irraa immoo maaltu eegama? Hayyoota akka keessanii irraa immoo maaltu eegama? Gama miidiyaarraa moo miidiyaarraa maal eegama jedhamee wal qabsiisaati. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Utuun gara waa'ee dargaggootaatti nu fidi dargaggoonni Oromiyaa keessa jiran, qeerroon Oromiyaa keessa jiru hedduudha. Parsantii naannoo 65 hanga 75 gidduu ta'u dargaggeessa kana keessaa deengadda waltajjii irratti hayyuun keenya Ustaaz Ahmadiin Jabal waa'ee fayyadama miidiyaa kanaa wal qabsiisee lakkoofsa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana kan feesbuukii naannoo 100 akka ta'u kan godina Jimmaa nu ibsee ture. Tokko uummanni keenya feesbuukiis haa ta'u sooshaal miidiyaa garagaraa gaafa fayyadamu waan aadaa isaa beeksisu. Namoonni fayyadaman kun waan aadaa isaa beeksisu, waan naannoo isaa beeksisu, waan duudhaa qabeenya uumamaa naannoo isaa kana beeksisu, addunyaatti agarsiisu, viidiyoo xixiqqoollee taatu waraabuudhaan waliqa naannoo jaraa jiru masaraa Abbaa Jifaar haa ta'u, aadaa sirbaa, cidhaa haa ta'u, duudhaa amantiilee garagaraa haa ta'u, uffannaa aadaa haa ta'u, nyaata aadaa haa ta'u, haala suuraatiin, haala viidiyootiin waraabee utuu addunyaa irratti beeksisee namni kumni 100 dargaggeessi bal'aan feesbuukii fayyadamu kun sila addunyaadhaaf aadaa keenya beeksisuu danda'a. Dhimma kanaan wal qabatee dargaggeessi shanan gibee keessa jiru dargaggoota naannolee Oromiyaa biraarraa wantoota hedduu barachuu qaba. Fakkeenyaaf dargaggoota Arsii yoo fudhatte duudhaa jaraa, aadaa jaraa sirriitti beekuu qofa osoo hin ta'in sirriitti barsiisuu, keessattuu aadaa jaarsummaa, aadaa ittiin wal araarsuu, safuu araara gidduu jiru gumaa sirriitti beeku. Kan keenyas akka godina Jimmaattis waan Arsii kana amma kanan dubbadheef waanan ijoollee kana wal quunname miidiyaa irrattis waanan argurraayi. Kanaaf
waan godinaalee keenya keessatti argamu akkuma godina biraa sirriitti beeksifnee uffannaa aadaatiin uffannaa aadaa gosa hedduutu jira. Beeki Minilikiifuu kan kophee hojjetee erga Abbaa Jifaar jedhama. Kana jechuun maali meeshaadhuma oomishee meeshaa aadaa qaba jechuudha. Uffannaa aadaa waltajjiilee garaagaraa irratti sirriitti uffatanii dhaquun Jimmii akka Jimmaatti Shanangibee akka Shanangibeetti aadaa isaa gaafa beeksisu Oromoo naannoo biraatiif kun nuyi Shanangibee ilmaan Oromoo duudhaan keenya qabeenyi keenya kana kun Oromoodhaa kana gumaachine jedhee fuudhee dhaqee kan Oromiyaa naannolee garaagaraatii walitti fidee aadaa Oromoo sirriitti beeksisuudhaaf gahee guddaa qaba. Kana jechuun maa inni beeki aadaan Oromoo loqonni yookiin akkaataan dubbii Oromiyaa garaagaraa kutaalee garaagaraa keessa jiru bakkuma tokkorraa babal'atee gatii walirraa fageenyaatiif waan adda addaa fakkaatu malee afaan tokkodha. Kanaaf miidiyaan aadaan illee akkuma loqoda fakkeenyaaf kun kan Harargeeti kun kan Booranaa kan Gujii jennee sirba shaggooyyee kun dhiichisa kun tirrii jennee beeknu kun gattumee kan Jimmaa jedhamee beekamu miidiyaan kun uffata aadaallee sooshaal miidiyaa irratti uffata aadaa Jimmaa sirba aadaa Jimmaa kabaja safuu ulfina Jimmii keessummaadhaa qabu ofii qabu qabeenya uumaa Jimmii qabu kanas sooshaal miidiyaadhaan utuu suuraa viidiyoo gaggabaabaa illee waraabanii gama ofiitiin dabarsanii jedhanii waan guddaa aadaa keenya beeksisuu danda'u qabeenya uumamaas ta'u. Gama biraatiin sooshaal miidiyaadhaan wal qabatee odeeffannoo Jimmaan kabachiisu Jimmaan duudhaa Jimmaa beekumsa Jimmaa aadaa Jimmaa beeksisu dhiyeessuu malee waan gandummaa fakkaatu yeroo jennu naannoo biraa arrabsuu irratti naannoo biraa namni naannoo biraa fakkaatee fakkeenyaaf Oromoo qoqqooduudhaaf diinni wantoota garaagaraa gochuu danda'a. Ijoolleen Shanangibee kana beekanii waan Jimmaa gaafa beeksisuun akka Oromootti akka kutaa Oromoo tokkootti aadaa safuusaa eeggatee jechuudha. Aadaaf safuusaa eeggatee sirriitti beeksisuu qaba malee yoo namni Arsii fakkaatee yookiin Wallagga fakkaatee yookiin Shawaa fakkaatee feesbuukii irratti waan Jimmaan arrabsu gadhiise asumaan dhugaa seenii deebisuuf hin qabu. Maaliif Oromoon wal kabajaa safuu qaba waliin arrabsu kan kana godhaaru diina ta'uu beekanii nama kamuu maqaa Jimmaatiin illee naannoo biraa arrabsu balaaleffachuu qabuuf sooshaal miidiyaa kana irratti garuu xiyyeeffannoon waa irraa barataa aadaa duudhaa safuu amantaa godinni keenya qabdu Shanangibee qabu seenaa Shanangibee Shanangibee gaafa jennu Limmuu Buumayii Gommaa Geeraa fi Jimmaa jarri kun mootoleen shanan kun amma godina Jimmaa ta'anii walitti deebi'u. Kanaaf waan jara kana sirriitti beeksisuun barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa gaafa fayyadaman aadaa keenya beeksisuun qabeenya keenya carraalee investimentii illee nageenya godina keenya keessa jiru akka naannoo biraatti fakkeenya ta'utti sirriitti beeksisanii godina keenya akka carraan investimentii dhufu akka carraan hojii uumamu akka turistoonni gara godina kanaa dhufan gochuu qabuun jedha carraa. Akkuma sila kaasee ture jechuudha godina kana keessatti illee iddooleen hawwata turizimiif ta'an aanolee kanatti iddoolee garaagaraatti akka argamanudha. Kanaaf ugaa dargaggoonni keenya illee kallattii kanaan beeksisuudha kan isaan qabanu kan isin jettani. Mee gara aadaa isaanii gara safuutti hamma fakkeenya yoo fudhannee jenne aadaa akkuma sila kaasnee jenne jechuudha aadaan dagatamaati kan inni dhufaatii jiru. Isa kanaaf immoo jechuudha abbootiin maal hojjechuu qabu? Hayyoonni maal hojjechuu qabu? Akka miidiyaatti jedhee isin gaafadheen ture kanas. Dhugaadha gaaffii guddaan dagadhee irra darbee ture. Tokko waa'ee safuuf duudhaaf tii wal qabatee rakkoon hanqinni guddaan kan jiru tokko maatii bira. Maatiin ga'ee jararraa eegamu baataan jiran jedhee yaada. An abbaa koos haadha koos guddaan galateeffadha. Maaliif abbaan koo akka isaa ta'e manguddoo jaarsa waan ta'aniif waan duudhaa kana waan aadaa kana seenaa kana sirriitti na barsiisaatuma. Dhun guddadhee garuu yeroo ammaa wanti mul'atu fakkeenyaaf Jimmi kan inni ittiin beekamu keessaa tokko moggaasa maqaati. Gaafa Jimma jedhu Abbaa Jifaar jetta. Maqaan ijoollummaa isaanii Tulluudha. Kan Islaaminaa isaanii Muhammad ibn Daawud waan jedhamu. Kana jechuun maqaan Oromoo Jimmaatiin beekamu maqaa abbaa kan qabu. Maqaan kun kan inni moggaa'u fuudhamee guyyaa ja'affaatti kan moggaa'udha. Maqaa namni tokko fuudhee guyyaa ja'affaa ta'u guyyaa tokkoffaa sirriitti addan baasu fuudhaan booda maqaan namaa moggaa'a. Moggaasi maqaa kun dagatamuunsaa maqaan kabajaa maqaan ulfinaa kun dagatamee duudhaan Jimmaaf adeemuusa kanarratti abbootiin kana dabarsaa deemuu qabu turan. Duraan
rakkootu jira maaliif sirni gabroonfataa duraan ture maqaa Oromoo kan akka inni balaaleffatamu godhaa maqaa jijjiiruutu ture mana barumsaattis maqaa baay'ee kana biraa kutaa yoo danda'ame maqaa faranjii maqaa Amaaraatti moggaasa yoo dadhabame immoo maquma Arabaatiin akka deemu godhamaa maqaan abbaa jedhu kun irraa afaa dhufe jechuudha. Amma sana kan gochuu qabu abbootii keenyatu ilmoo barsiisa. Kana kan barsiisamu immoo ijoolleen gaafa ijoollummaa si qabee safuu akkasiin bartu tapha garaagaraatiin tapha aadaa garaagaraatiin durdurii sheekoo garaagaraatiin ijoollee barsiisaa safuu barsiisaa deemu. Ijoolleen fakkeenyaaf jijimmiseen jimmaa kan jimmaati amma garuu ijoolleen kun irraanfataa jirti. Jijimmiseen jimmaa kan inni barsiisu inni guddaan obsa waa obsatanii ciniinnatanii cichanii waa keessa darbuu fakkeenyaaf waan nama kolfisiisu yennaa namni siin jedhu obsitee ciniinnattee keessa darbuu si barsiisa. Obsa si barsiisa kana ijoolleen keenya safuu kana irraanfattee waan badaarraa akkasiin deebitu waan badaa dhiiftee akkasiin dabartu godhaa. Kanaaf abbootiin keenya guddisa ijoollee irratti akka xiyyeeffatan safuu hangafaa quxisuu safuu kabaja abbootii amantii haadholii abbaa hangafaa waan badaarraa dhowwuuf waan gaariitti gorsuu ajajuu kana sirriitti barsiisuu qaba jedhee yaada. Arrabsa dur ijoolleen sirbarraa baratti fakkeenyaaf dur haalli jiruuf jireenya amma jijjiiramaa jira. Fakkeenyaaf amma dur yeroo qamalee tapha jira qamalee akkatti arrabsanu akkatti qamalee arrabsite yookiin qamalee faarsite illee ofirra nyuute sun barumsa garaagaraati. Gaafa kalloonis akkuma kan ijoollee guddisuun keessattuu waan safuu eeganii ijoollee guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Amma garuu sun hafaa jira. Kana jechuun galgala ijoolleen ibboo taphatti ibboo gaafa taphattu dandeettii yaaduusii dandeettii waa hubachuu dandeettii waa xiinxaluusii dabala. Amma sun hafaa dhufeera. Sana maaliif hin barsiifne kabaja waa'ee kabajaa irratti kabaja ollaa kabaja manaa jimmi kan ittiin beekamu keessaa tokko immoo buna waa'ee bunaan wal qabate amma dur ijoolleen buna hin dhugdu yookiin immoo bunni danfee ollaan ol waamaa amma sunis ollaan ol waamuu isaa deemaa jira. Aadaan gama hundaanuu irrataa dhufaa jira. Keessattuu uummanni keenya wantoota isa gaggaarii isaa dagataa dhufaa jira yaada. Kanaaf wantoota gaggaarii qabnu kan isinis akka miidiyaatti qorattanii dhiyeessuu nus akka hayyoota aadaa qoratuutti aadaa fi barruu hawaasaa qoratuutti kan irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnan jedha. Maatiin sirrii guddisa ijoollee kan isinuma deebisee nyaata waan ta'eef ijoolleen keessan isinuma hin dhageessu isinuma kabaja dhabdii borimmoo ilmoo abbaa kabajuu dhaba waan ta'eef kabajni safuun hangafaa quxisuu gidduu jiru abbootii amantaa kabajuun sirriitti bakka itti deebi'ee akka durii abbootii amantaatii kabaja qabaachuun jaarsoliidhaa manguddoodhaa wallaadhaa kabaja qabaachuun kun deebi'ee ijoollee keenya sirriitti gorsuu qabnaa jedheen dhaamsa dabarsaa. Tole guddaa galatoomaatii mee gara gaafii biraatti immoo gaafan darbu akkuma isin kaastanii aadaa godina kana keessatti kan beekamu keessaa tokko yeroo cidhaa jechuudha. Cidha kanaan dura cidha irratti sirboonni garaagaraa kan sirbaman jechuudha. Kana malees immoo fardeen jechuudha fardoodhaan cidhi kan gaggeeffamu. Yeroo ammaa kana immoo jechuudha teekinooloojiidha dogdoqqeen konkolaataan garaagaraa isaan sadarkaa baadiyyaatti jechuudha. Fardi kunis irraanfatameera. Iddoo cidhaatti illee jechuudha hanga sirbi amma sirbamu jechuudha sirba gaarulee kan jedhamu sirbi kunillee hin sirbamu ture aadaan akkanaallee dagatamaa deemaara. Kunillee kan baay'ee nama yaaddessuudha. Fuulduratti wanta kanarratti maaltu hojjetamuu qaba kan isin jettan? Kanaan wal qabatee asuma miidiyaa kanas galatoomaa isiniin jedha. Beeki hawaasa keessatti wanti hojjetamu hundinuu faayidaadhaaf hojjetama. Bu'aa inni buusuuf hawaasa keessatti ergaa inni dabarsu waa barsiisaadhaaf hojjetama malee cal jedheeti miti. Fakkeenyaaf sirba cidhaa fudhadhu. Sirbi cidhaa ergaa mataasaa qaba. Eenyuuf dhaloota dudubbeedhaa dhufu ittiin gorsuudhaaf. Fakkeenyaaf arrabsootu jira. Arrabsoon durbaa gaafa cidhaa amaamota dhufu sana misiroo dhufu sana ittiin arrabsu. Gaafa arrabsan misiroon sanarraa wantoota eegamutu jira. Fakkeenyaaf misiroon sun yookiin gurbaan fuudhu sun nama fuudhurraa dargaggeessa fuudhurraa wanti eegamu qeerroo fuudhurraa wanti eegamu tokko hojjetee kan gombisaa guuttate kan haadha manaa isaa bulchuu danda'u kan safuu qabu kan amala gaarii qabu ta'uu isaa barsiisuuf fakkeenyaaf hin arrabsite akka inni amala gaarii hin qabne akka inni hin qotanne akka inni dargaggummaa isaatti hin qotanne akka inni of qulqullina isaa hin eegganne akka inni hiriyoota baay'ee hin qabne akka inni mana isaa bulfachuu hin dandeenye arrabsu jechuudha dubartoonni. Inni immoo sana inni gaafa isaan ijoolleen dudubbeedhaa dhuftu akkasiin qotattee qabeenyaan gaataatee safuudhaan amalaan duudhaa hawaasaa eeguudhaan gootummaadhaan
Fakkeenyaaf lugna itti arrabsitiin lugna itti gaafa arrabsitu lugni hin barbaadamu. Kanaaf ijoolleen dudubbeedhaaf goota taatee arrabfamuu dhiisuudhaaf irraa baratti jechuudha. Kanaaf faayidaa mataa isaa qaba. Inni kan biraa garuuleen gaafa sirbamu cal jedhamee sirbuudhaaf yookiin ishqiidhaa qofaa fi miti kan sirbamu. Ergaa mataa isaa qaba. Garuuleen intala gorsuudha. Fakkeenyaaf akkaataa isiin ittiin abbaa manaa isiitti wajjin jiraatu, akka ittiin amaatii wajjin itti jiraatu, akka isiin itti wallaa wajjiniin yookiin maatii keessa jiraataa turte yookiin biyya keessa jiraataa turte irraa gara biyya haaraatti, maatii haaraatti. Beeki dubartiin fakkeenyaaf jimmarraa limmutti yoo heerumte haalli jiruuf jireenya jimmaatti isiin hawaasni isiin ittiin wal bartee fi inni isiin dhaqaartu haaraa waan ta'eef yookiin ganda kana keessa ganda biraa gaafa deemtu hawaasa haaraatti deemti. Abbaan manaa kun immoo ormatu iyyuu firatee wajjiniin jiraachuuf deema jechuudha. Kanaaf akkamitti akkasiin wajjin jiraattu ogumasii waan isirraa eegamu amala isin qabaachuu qabdu. Kabaja abbaa manaasii abbaan manaasii yoo maal goote akka inni si jaallatu akkamitti abbaa manaasii akka kunuunsitu akkamitti fira haalii isaa akkasiin kunuunsitu iyyuu irraa baratu barsiisu jechuudha. Kanarraa immoo dubartoota warra hafan hiriyoota addooyyeesiitu iyyuu taa'anii dhaggeeffatu. Ijoollee xixiqqoo teessee dhaggeeffatti. Kun barumsa ta'a jechuudha. Utuun heerumin dura maal guuttachuu akka qabdu barsiisu gorsu. Isi heerumtu sana qofa osoo hin ta'in warra duddubbee jiruuf jechuudha. Warra duddubbee jiru fakkeenyaaf durbummaan kabaja guddaa qaba aadaa Oromoo keessatti. Fuudhaaf heeruma dura wal quunnamtii saalaa gochuun baay'ee wanta safuu ta'e wanta jibbisiisaa wanta dhorkamaa ta'e jechuudha. Durbummaa durbi hin qabne qullaa ari'amtiyyuu akka aadaa Oromootti amma safuun sun eegga badeeyyii bultiinis jeeqamee jireenyis akka tokkotti jira malee. Durbi tokko durbummaadhaan heerumuu qabdi. Kun immoo sirba mataasaa qaba. Gaafa arrabsoon asitti mana intalaatti ture amaamota irra ture gaafa siin galtu immoo misirootti arrabfamti. Summaa inni durbi jirtu gaafa heerumtu wanta hin taane wanta safuu ta'e yoo goote akkana arrabfamte jilbatti ulfooftee dhuftee maal sirba yeedaloo isaa yaadadhu malee sirba aadaatiin waan hedduu jedhama. Kanaaf dubartoonni ol guddatu kun immoo safuu eeggachuudhaaf ta'a. Akka isaan irraaf baratan akka isaan irraaf baratan godhaa jechuudha. Kana jechuun walumaa gala gaafa deebine ilaallu sirbi aadaa kun gorsa barumsa dabarsa duudhaa ilaalcha hawaasaa kabaja jiruuf jireenya bultii ofii kabajachuuf bultii ofii ijaarrachuu irratti xiyyeeffata. Wanti fuudhaaf heeruma keessa jiru waan amantii faalleessu hedduunis hin jiru. Kana abbootii amantaatti siqanii abbootii amantaa keenyaatti siqanii kamtuyyuu amantii islaamaatiin wal faalleessa kamtummoo wal hin faalleessine aadaa keenya gaggaarii kana abbootiin amantaas akka jajjabeeffamu barbaadu jechuudha. Aadaa gaggaarii cimsannee waan immoo karaarraa dabe karaatti illee fidataa deemuudha malee guutummaan guututti amantiitti qabatanii aadaa kabaja kana wanta fakkeenyaaf durbummaa wanta amantii keessatti illee kabaja qabu asitti waan amantiin dhoowwu fakkeessanii fakkeenyaaf sirba sana yoo amantii dhoowwu amantiin sirba akkamii dhoowwaa kan durbaas akkam dhoowwaa sirbas akkamiitu dhoowwamas akkamiitu immoo deeggarama waan jedhu adda baasanii baruu sana qofa osoo hin ta'in wantoota fuudhaaf heeruma aadaa Oromoo keessatti dhoowwamantu jiru sun amantii keessattis waan dhoowwamaadha. Kanaaf duudhaa hawaasaa kana sirriitti eeguun barbaachisaadha. Fuudhaaf heeruma keessatti jalqabaa kaasee wal qorachuun beeki wal qorachuun amantiidhaanis jira aadaadhaanis jira. Wal qoratanii wal fuuchuun aadaa Oromoo shanan gibee keessatti beekamu waan tabaduu hin qabnetu badee jira jechuudha. Namni kan keenya amantiittis hin bulle aadaattis hin bulle gidduudhuma kana keessa bololaa jechuudha. Isa gama meeshaalee ammayyaatiin teeknooloojiitiin wal qabatee fardaan fi dugduqqee kanaan wal qabatee wanti jiru tokko dugduqqee fayyadamuun waan teeknooloojiin fide bareedaadha. Garuu waan aadaa keenyas beeksisu farda aadaa keenya agarsiisuudhaaf sirba aadaa keenya agarsiisuudhaaf nyaata aadaa cidha irratti dhufullee aadaa keenya agarsiisuudhaaf moggaasa maqaa duudhaa safuu aadaa Oromoo akka hin dagannetti eenyu ta'u jechuudha. Yeroo ammaa faranjiin illee gara aadaatti deebi'aa jira. Uummanni keenya magaalaa gurguddaa jiru gara aadaatti deebi'aa jira waan ta'eef nus faaya fardeenii kan keenya kan duudhaa aadaa ilaalcha keenya ibsan sanas gaafa cidha keenyaa fardis jiraate konkolaataanis jiraate dudduqqeenis jiraate sirbi aadaa keenyaas jiraate kabajnis wanti maatii irraa eegamu jechuudha. Fakkeenyaaf durbi tokko heerumtee gaafa halkan sana walitti dhufeenya godhanu durba yoo taate maarrabiin sun fuudhamee maatiitti deeffamee maatiin kennaa kennee wanta kabaja jechuudha intala agarsiisu. Beekee aadaa Oromootiin isii kana sii dabaleen gaaffii keessa kan dhufudha. Durbi durbummaadhaan heerumtee fi kan heerumiin kabajni isii garaagara. Maatii keessatti maatiin gurbaa gaafa maarrabii sana ilaalee adda baafatee ka'u
kabajan dalaaf qabu baay'ee dabalaan kabajamti hin ulfeeffamti jechuudha hawaasa keessattis maatii keessattis. Kanaaf jaalalli maatiin illee qabanuuf abbaan manaa illee qabanuuf itti fufiinsa bultii waratan waliin jireenya keessatti illee faayidaa guddaa qaba waan ta'eef aadaa keenya babbareedaa kan utuu dagachuu dhiifnee itti deebineen jedha. Baay'ee gaariidha. Deebii baay'ee namatti toludha kan isin nuuf deebistan illee. Kanaafuu jennaan egaa gara fuulduraatti aadaa kana deebisuudhaaf maaltu hojjetamuu qabaadha? Sadarkaa gadiitii kaasee hanga gubbaatti jechuudha. Keessumattuu aadaan shanan gibee kun deebifamuu keessatti fardaan wal qabsiisee illee kaaseeraan teekinooloojiin akkuma isin jettan amma gaariidha. Iddoolee garaagaraa baadiyyaatti illee jechuudha. Yeroo ammaa kana cidha keessatti jechuudha guutumaan guutuutti fardaan hafaati kan inni deemaa jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti illee kan mul'atu jechuudha. Mushurraan illee haalli isiin itti doqdoqqeerra teessee deemtu jira. Inni kun immoo aadaa isa kamiin nama jechisiisu illee gaafii keessa kan nama galchuudha. Kanaafuu fuulduratti maaltu irratti hojjetamuu qabaadha? Kanarratti abbootiin gahee isaanii kallattii kamiin gumaachuu kan isaan qaban hayyoonni miidiyaa keenya dabalatee jechuudha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Hojii guddaa akka hojjetuuf beeki aadaan Oromoo duraan ture dhawataan utuu irra tuutuu baduu dhufee arrarra geenyeerra. Jijjiirama mootummaan dargii irraa gara mootummaa Ihaadegitti gaafa godhamu waajirri tokko dhaabateera. Waajjira aadaa fi turizimii fi kominikeeshinii yookiin sabquunnamtii. Booda immoo waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa jalatti waajjiraaleen aadaa fi turizimii hanga sadarkaa aanaatti hundaa'anii jiru. Waajjirri aadaa fi turizimii kun hojii isaa sirriitti hojjetaa jira moo hojjetaan jiru boodatti kan dhufnu ta'ee waajjirri aadaa fi turizimii aadaa kana deebisee duudhaaf aadaa hawaasaa gaafiin Oromoos gaafiin sabaa fi sablammii Itoophiyaas gaafii eenyummaa waan tureef aadaa fi duudhaa hawaasa kanaa eeguuf deebisuuf kunuunsuuf waajjirri kun dhaabatee hojjettoonni itti mindeeffamanii hojjetaa har'a ga'anii hojjetaa jirus hojjechuudhaaf ramadamanii jechuudha. Haa ta'u malee aadaaf turizimiin duudhaaf safuu aadaa hawaasaa qoratee jiru kan shelfiirra kaa'ametu jira, kan hin qoratamintu jira. Kan qoratame sana gadi baasee miidiyaadhaan karaa miidiyaalee garaagaraatiin miidiyaa hawaasaatiinis ta'u uummataaf ibsuu uummata wajjin marii garaagaraa geggeessee akka uummanni aadaa isa kana kunuunfatan gochuu qaba. Kana gochuu keessatti duraan rakkootu ture. Sirna mootummaa wayyaanee keessatti aadaan Oromoo akka guddatu eenyummaan Oromoo akka ol ba'uun barbaadamu ture. Yeroo ammaa immoo galanni qabsaa'ota Oromootiif haa ta'u mootummaa jijjiiramaa kanaafis galanni guddaan haa ta'u sirni gadaa haaromee uummanni aadaa isaatti deebi'ee akka aadaa isaa guddifatu karaa mijateera. Waajjirri aadaa fi turizimiis yoo cimee hojjete akka durii namni gufuutti ta'u hin jiru. Beeki aadaa fi turizimiin naannoo Amaaraa fi yookiin aadaa fi turizimiin naannoo Tigree fi aadaa fi turizimiin Oromiyaa utuu wal bira qabdee ilaalte walitti hin dhufu. Aadaa fi turizimiin Oromiyaa naafa akkan hojjenne godhamaa ture jechuudha. Kanaan dura sirna kanaan dura kan naannoo biraa garuu sirriitti hojjetaa turanii keessattuu naannoo Tigree fudhatte aadaa ofii sirriitti beeksisaa turanii kan Oromiyaa garuu rakkoo qaba ture. Maaliif sirna sanatu akkas godhe amma garuu haala mijataatu jira. Aadaa fi turizimiin godina keenya aanolee keenya yoo hojjenneedhaan bulchiinsis kan waan dhowwu natti hin fakkaatu. Godinni keenya immoo sirriitti eeyyamamaa aadaan duudhaan Oromoo akka hojjetamuuf fedhii qabu bulchiinsi godina keenya itti dhiyeenyaanis wantoota akkasii gaafannee mariisaas turre sirriitti fedhii qabu. Akka aadaan keenya guddatu akka godinni keenya kun duudhaansi aadaan uummata Oromoo deebi'uuf. Kanaaf aadaa fi turizimiin wantootuma baratamaa qofa hojjechuu osoo hin ta'in sirriitti gadi bu'ee aadaa hawaasa keenyaa qoratee miidiyaa akka kana miidiyaa keessan sagantaa keessan illee fayyadamee sirriitti beeksisuu qaba. Artistoota aadaa jiru. Ambaasaaddara aadaatu jira godina keenya keessa. Aanolee hunda keessa namni waa'ee aadaa beeku duudhaa aadaa beeku sirriitti jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaalte amma obbo Abdul Karim Abbaa Garoo Peeleen ambaasaadara aadaa Jimmaa jedhamanii beekamu. Waa'ee aadaa Jimmaa, waa'ee sirba Jimmaa, waa'ee nyaata aadaa, waa'ee seenaa Jimmaa namoota dubbatanudha. Namoota akka sanaa baay'isuu fidanii miidiyaatti ol baasuu sagantaa miidiyaalee hedduutu jira. Beeknu miidiyaa amma miidiyaa qabna. Miidiyaan Hamilton, TV Hamilton miidiyaadhuma keenya waa'ee aadaa godina keenya aadaa Oromoo sirriitti irratti beeksisuu dandeenya. Kan amantii qofa irratti miti jechuu kan inni hojjetu. Kanaaf miidiyaa akkasiitti fayyadamuu danda'u. Miidiyaaleen hedduutu dhufaa jiru. Kanaaf raadiyoon hawaasa Jimmaa immoo sagantaa baafatee sagantaa bal'aa itti qabatanii deeggarsi karaa mootummaatiinis karaa yuunivarsiitiitiinis karaa abbootii qabeenyaatiis ni godhame aadaa kana deebisanii guddisuun ni danda'ama. Waa'ee aadaa ofii guddisuu keessatti Ormi namaan guddisuu aadaa afaan kan guddifatu abbaadha. Mootummaan haala mijeessinaan
ummanni kan keenya garuu abbootiin qabeenyaa keenya aadaa keenya guddisuu safuu keenya guddisuu afaaniin hin guddatu. Sabboonummaa afaaniin osoo hin ta'in uffata aadaa uffachuu gaafa cidhaa gaafa ayyaanaa gaafa iidii gaafa arafaa uffata aadaa keenya sirriitti uffannee aadaa keenya beeksisuu. Beeki dawrii nama nu uffannus kan amantii osoo hin ta'in kan arabaati aadaa uffannaa arabaati. Nus aadaa keenya uffannee amantii keenya gaggeeffachuu dandeenya waan ta'eef aadaa keenya nutu iyyuu beeksifata jechuudha. Qabeenya naannoo keenyaa nutu beeksifata. Yoo nu abbaan iyyee wallaan birmateedhaan. Kanaaf aadaaf turizimiin cimee akka hojjetu sagantaa kana dhaggeeffatanii sagantaa kana dhaggeeffachuu aadaaf turizimii qofa osoo hin ta'in dhaggeeffattoonni hedduun godina keenya akka jira dhaggeeffataa jiran beekna. Dargaggoonni amma dhaggeeffataa jiran kun jaarsolii dhaqanii interview godhanii yookiin gaafatanii mee fakkeenyaaf geerarsa dura akkamitti geerarama mee ibboon akkamii mee aadaan fuudhaaf heerumaa akkamii jedhanii waraabbatanii sana barreessanii feesbuukii jaraarra yoo gadhiisan nama bal'aa bira ga'uu danda'a hiriyoota isaanii bira ga'uu danda'a babal'achuu bira ga'uu danda'a ammas immoo bilbilanii utuu isin ibsanii jaarsa aadaa hayyuu aadaa akkanaatu nu bira jira bakka seena qabeessa akkanaatu jira hambaalee seenaa fakkeenyaaf masgiida ta'uu danda'a bataskaana ta'uu danda'a hambaalee aadaa hedduu tuyyuu naannoo keenya jira kottaati nu gaafadhaa kottaa daawwadhaa jedhanii yoo isin affeeran sirriitti wanti kun aadaan kun babal'atee beekamuu danda'a jedhee yaada. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Hawaasa Yuunivarsiitii Jimmaa FM 102.0 kan irratti argamnu gaa qophii sona shanan gibeetii eegaan gaa keessummaan sona shanan gibee keenya ammoo gaa obbo Kaamil Muhammad Abbaa Diimaati gaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fookiloorii fi hogbarruu Oromoo kan ta'anidha gaa. Wantoota bal'aadha kan isin nuuf kaasaa turtanii keessumattuu ammoo gaa iddooleen seenaa garaagaraa godina kana keessatti iddoolee garaagaraatti illee ni argamu. Kanneen dagatamanii jiran illee ni jiru jechuudha. Isa kanarratti aadaaf turizimii hojii akkamiitti kan inni hojjechuu qabu gara fuulduraatti aadaaf turizimii qofaa moo miti hawaasni dargaggoo dabalatee abbootiin hayyootni mee gama keessaniin maaltu hojjetamuu qaba kan isin jettan obbo Kaamil? Ayyee galatoomaa beeki godinni keenya kun giddugaluma duudhaaf aadaa seenaa natti fakkaatti alantaa ilaalu hin qoratamne namni keenya hayyoonni hedduun hin qoranne miidiyaan hedduun irratti hin hojjenne malee beeki mootoleen shanan gibee kun mootolee gurguddoo akka addunyaatti illee beekaman fakkeenyaaf mootii Limuu yoo fudhatte mootii Limuu dur qabeenya irraa hafee warqiitti dhuga jedhan waancaa warqiitti dhugaayyuu ture geeba warqiitti jechuudha. Walitti dhufeenyi mootummaa alaatii wajjinis qaban daldalaanis eenyu guddaa ture. Akkuma kana mootiin Gumayis mootii guddaa sirna gabrooffataa nafxanyaallee sirriitti ofirraa aleelee dhumarra kan jilbeenfatedha. Seenaa guddaadha jechuudha seenaa Oromoo keessatti. Mootummaan geeraa kan dubartiidhaan illee geggeeffamte jirti. Mootii dubartiidhaan illee geggeeffamte kan qabeenyaan sabboonummaa Oromootiin kan xaaniyaanii illee jilbeenfachiisee qabee hidhee suuraa ofiillee kaasifate mootolee akkasii seenaa akkasii qabna. Kan Abbaa Jifaar kan Gommaa waan hedduu dubbachuu hin danda'amu. Seenaa mootii Gommaa seenaa hedduutu jira jechuudha. Qabeenyaan, aadaadhaan, duudhaadhaan, beekumsaan, hayyummaadhaan, dippiloomaasiidhaan. Beeki jarri kun mooziileen shanan kun kawuleeshinii giddugala qabullee Gumaa irratti naannoo magaalaa Tobbaatti tabba argaa jedhanii bakka itti ol ga'anii marii mariitanullee qabu. Kana osoo hin ta'in Abbaan Jifaar fakkeenyaaf dippiloomaasiidhaan yeroo hedduu Dooktor Abiyyiin dabalatee hayyoonni hedduun nama gaggeessitoonni hedduu Abbaa Jifaariin fakkeenya fudhatu nama mootii dippiloomaasii mootii mariidhaaf nageenyaaf duudhaa sirna gadaa duudhaa aadaa qabatee deemu kan waa mariidhaan amanu isa irra caalu filachuudhaan dubbina buluudhaan beekaman hedduu qabna jechuudha. Seenaa hedduu qabna. Qaroominaan illee kana dura sirna gadaa tumachuudhaan illee erga Bisiriraa citee Odaawullee irratti giddugala gadaa Odaawullee irratti godhachuudhaan aanolee garaagaraatti bakka garaagaraatti giddugala aadaa giddugala jila gadaa godhachuudhaan seentarii caffee jechuudha bakka gadaatti jilatan hedduu qaba. Shanan gibee kana keessa waan hedduutu jira. Afoolaan jettaa afoola dabalatee qabeenya uumamaa dabalatee duudhaalee aadaa hambaalee aadaa hedduutu jiru jechuudha. Kun waan hedduu nama boonsu waan hedduu qoratamuu qabudha jechuudha. Wanta qoratamuu qabu kana wanta qabeenya qabnu kana qabeenya uumamaa jiru kana fakkeenyaaf buna yoo fudhatte bunni argamni isaa godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Cooceeti. Coocee Kattaa Muudugaa namni beeku dargaggeessi keenya baay'ee muraasa.
Baay'ee muraasa sirrii. Kan coocee argama bunaa addunyaa irratti dhugaatii tokkoffaa irra ta'e kana. Maabubaa birillee bareedinaan ilma mootii Jaarmanii illee boojite. Nama ogbarruuf nama jabaa seenaa ogbarruu Oromoo keessatti beekamtu kan akka Asteer Gannoo argamnis godinuma kana Limmuun ta'e Maabubaan Guumatti dhalatte. Hundeessitoonni ABO kan akka Abbaa Biyya Abbaa Joobirfaa Dooktor Moggaafa as ta'anii namoota jajjaboo kan akka Sultaan Abbaa Joobir jajjaboo Xaaliyaanii wajjin dippiloomaasii uumuudhaan yeroo jalqabaaf masaraa seenanii namoota gocha garaagaraa hojjetan gootummaa garaagaraa agarsiisan hedduutu qabnu. Duudhaa aadaa hedduu kan kana hin jedhamne amma jedhamee lakkaa'amee kan hin dhumnetu qabnu. Qabeenya uumamaa fincaalee garaagaraa bosonaan bunaan waan hundaan beekamneetu jirru. Seenaan kun beekamuu dhabuun tokko hanqina mataa keenyaatti jedheen ilaala. Nu qorannee kana addunyaadhaaf beeksisuu qabna. Beekumsa fakkeenyaaf Jimmatti godina Jimmaa keessatti bosonni baay'ee bal'aatu jira. Bosonni kun hin ciramne hin tuqamne maaliif? Tokko kun beekumsa aadaa duudhaaf safuu hawaasa Oromoo kanaan jechuudha. Oromoon bosona isaatiif kabaja ni qabu. Aadaan isaa bakka sana jiraachuu. Ulfinni maaliif Jimmatti hafee yeroo hedduu nageenyi jiraata. Wal dhaga'uun, wal hubachuun waan jiruuf jechuudha. Kanaaf duudhaa kana eeggannee beeksisuun tokko gaheen hin eegamu waajjiruma aadaa fi turizimii kana. Lammaffaa bulchitoonni kan keenya bulchiinsi godinaa kan magaalaa kanaan olee xiyyeeffannoodhaan aadaa kana beeksisuudha. Sababni isaa beeki aadaan kun yoo jiraate Oromoo taana yoo seenaan kun jiraate shanan gibee jiraana ebelu inni himan. Kanaaf aadaa kan keenya kana kunuunfannee akka Booranaatti akka Gujiitti aadaa keenya eeggannee addunyaa irratti beekamu. Addunyaa irratti beekamne gaafa jennu immoo namni gara keenya dhufa jira. Bunuma kanaan wal qabatee beeki. Qorannoo tokko buna irratti geggeessinee turre yeroo qabaanne ibsuu hin danda'a. Qorannoo buna irratti geggeessine kanaan bunni aadaa Oromoo keessatti kabaja akkamii akka qabu addunyaa irra namni aadaa akkasii kan qabne namoonni bunni nurratti argame jedhanillee saboonni falmanullee ragaa gahaa akka hin qabne argine qorannoo sana irratti. Booranatti aadaa bakka bunni biqilee hin jirretti sirriitti waa'een buna qalaan waa'een kabajni bunaa fi ilaalchi Oromoo bunaa wal qabachuu sirriitti jira. Wanta Jimmaa wal fakkaatu fageenya dhiyaaf kibbarra jiraatu irra taa'ee aadaa Oromoo keessatti sirriitti waa'een bunaa sirriitti mul'ata jechuudha. Waa'ee bunaa kana yoo beeksifne addunyaan gara keenyatti mul'achuu dandeessi waan ta'eef hawaasni tokkoon tokkoonsaa aadaa kana akka qabu beekee duudhaa qaroomina guddaa uummata Oromoo addunyaadhaaf beeksisuutu qabu. Namoota gurguddaa seenaa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa biyya ta'uu Oromiyaa keessatti warri eenyu guddaa qabu kun kana beeksifnee obboloota keenya Oromoo baharra jiranu, kaabarra jiranu, kibbarra jiranu, giddu galeessa jiranuun wal baraa sirriitti wal baraa. Jimmi kun qaama keenya jedhame aadaa kana qaba. Hundinuu aadaa mataas akka qabu beekame walitti finnee Oromiyaa guddoo ijaarree biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti uummanni Oromoo guddina isaatiin akka beekamu gochuudha. Inni kan biraa aadaa kan keenya kana kunuunsuun tokko waliif jireenya nutti agarsiisa. Beeki godinni Jimmaa kan nama ajaa'ibsiisu sabaaf sablammiidhaan kiiloomeetira gaggabaaboodhaan marfamee jira. Asiin gara dhiyaatti yoo deemte Kafaadhaan marfamee jira. Gara kibbaatti yoo deemte Kontaadhaan marfamee jira. Gara bahaatti yoo deemte Yamiin marfamee jira. Kallattii tokko qofaan Oromoodhaan walquunnama jechuudha. Kallattii garaagaraatiin sabaaf sablammoodhaan marfamee jira. Sabaaf sablammoonni kun immoo sababa dinagdeetiin sababa bunaatiin dhufanii uummata Jimmaa kanaa wajjiniin lammatanii wajjin jiraatu. Kana jechuun uummanni kun haala walitti dhufeenya aadaa jiru kana keessatti saboota kana utuu hin cunqursin utuu aadaa isaan dagatiin aadaa wal danda'uu kana kan sirriitti beeksise. Naannoo biraatti walitti bu'iinsi yeroo garaagaraatti yeroo ka'u godina keenyatti garuu walitti bu'iinsi hin ka'u. Sabaaf sablammoota buqqaatiin sila jalqaba kan inni akka walitti dhufeenya akka wal keessa jireenyaatiin Jimmatti ka'aa ture. Garuu uummanni kun aadaa duudhaa sirna gadaarraa madde waan qabuuf sabaaf sablammii kana hammatee utuu walitti bu'iinsi tokko hin uumamin bakka garaagaraatti shirri utuu shiramu nageenyaan keessa ba'uu danda'eera jechuudha. Kanaaf duudhaaf safuu hawaasa kanaa bulchitoonni keenya hubatanii beekanii jaraafis waan barbaachisuuf jireenya borii keessatti yookiin bulchiinsa keessatti kabajni aadaan kun kabajamuun uummanni akka inni bulchiinsa isaa dhaga'ee gaafii gaafatu sirriitti duudhaadhaan
karaa safuu qabuun akka inni geggeessuuf waan jara gargaaruuf utuu aadaa kana cimsanii jararraayis wanta guddaatu eegama wanta guddaa fayyadamu sidhee jedha. Tole mee gabaabsaatii yeroon keenya sigaa deemaa jira waan ta'eef dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan kanaan wal qabsiisaati. Dhaamsi an qabu tokko isinumaa fi isin akka miidiyaatti yookiin akka qopheessitoota sagantaa soona shanan gibee kana keessa waanuma duraan barame qofarratti xiyyeeffachuu akkasiin hin qabne wanti hin qoratamin wanta hedduu duudhaalee aadaa qabeenya aadaa hedduun akka jiru qabeenyi hambaalee seenaa hedduun akka jiru ogumni hawaasaa fakkeenyaaf ogummaa qonnaa ogummaa kunuunsa naannoo ogummaa qorichaa ogummaa waliin jireenyaa hedduu akka jiru fayyaa irratti qoricha irratti waan hawaasa tokkoof uummata tokkoof barbaachisu guutuun godina kana keessa akka jiru akka Oromoottis Oromoon uummata guutuu uummata rakkoo jiruuf jireenyaa kamuu fudhachuu danda'u mala jiruuf jireenyaa qabu ta'uusaa beektanii waan hin qoratamin irratti xiyyeeffatanii waan hin argamin irratti mul'atan irratti xiyyeeffatanii qottanii akkasiin baaftan isinii dhaama. Hawaasni kan keenya immoo miidiyaa kana ni dhaggeeffatu. Miidiyaa isaa sagantaa isaa sirriitti dhaggeeffachuu qaba. Sabboonummaan asii jalqaba waan ta'eef qeerroon keenya asii dubbachuu qofa irratti osoo hin ta'in dhaggeeffatanii dubbisanii waa xiinxalanii jaarsolii irraa baratanii hangafa irraa baratanii tasgabbiidhaan dubbachuu baruudhaaf illee miidiyaa dhaggeeffachuun sooshaal miidiyaa qofa irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne kitaaba dubbisuu irraa akka qaban aadaa isaanii manguddoota haadholii abbootii akka gaafachuu qaban gaafa rakkoolee dhiyaatanii waa gaafachuu waa adda baafachuu waa hubachuu irratti akka xiyyeeffatan hundaamaa fi inni kan biraa hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaa yookiin hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaa hayyoonni Oromoo keessattuu yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argaman muuxannoo isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii waan rabbiin jaratti mul'ise uummata Oromootiif deebisanii kennuu qabu. Uummanni Oromoo jechuun uummata biraati miti. Oromoon booqaa burreen qabu. Yuunivarsiitii Jimmaa godina Jimmaa keessatti argama. Obboleessi isaanii Oromoon godina Jimmaa kana keessa jira. Rakkoo hawaasa dinagdee hawaasa Oromoo godina kana keessa jiraatu furuu qabu. Dandeettii isaaniitiin beekumsa isaaniitiin uummata Oromoo keessa jiraataa jiran kan qaqqabanii rakkoo keessa gaafa baasan yuunivarsiitii biraatiif illee fakkeenya ta'u. Muuxannoo yuunivarsiitii biraallee fudhatanii uummata keenya godina Jimmaa kan aadaa isaa, duudhaa isaa, safuu isaa, qabeenya isaa dinagdeedhaan gamuu hundaan akka inni guddatu akka gumaachamu isinis illee deemtanii barbaaddanii akka gaafattan keessattuu muummee folkloorii fi ogbarruu Oromoo keessa hayyoota aadaaf ogbarruu Oromoo hedduutu jiru. Jara kana yeroo garagaraatti akka gaafattan jaarsolii keenya illee qorattanii aadaa kana akka nu dhiyeessitan jedha. Bulchiinsa keenyaafis immoo dargaggoota bulchiinsi keenya isinitti dhiyaatanii isin deeggaruu akka qaban isinii dhaamaa. Galatoomaa ulfaata. Yeroo keessan laattanii istiidiyoo keenya dhuftanii ibsa bal'aa waan nuuf kennitaniif obbo Kaamil Muhammad Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa folkloorii fi ogbarruu Oromoo guddaa isin galateeffanna. Galatoomaa isinis.